Tole sagalee kana dhageessanitti dhugaa rabbiiti waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee garaa nama nyaatudha jechuudha. Maaliif yoo jettanii barichatu waliisaa wallaalame bara haati garaa namatti jabaattu bara haati deessee ilmoo ishii fuutee karaatti galtu dhugaa dubbachuu fi bara kana keessa namoonni dhala dhabne jedhanii halkanii guyyaa kan imimmaan isaanii cabsan lafa bari'u lafa galgalaa'u dhee bari'u kan yeroo hunduma waaqayyotti gungumanii keessattuu bara kana baay'ee isaaniitu jira. Garuu dhugaa dubbachuu fi saatii kanatti daa'ima kana fakkaatu kana fuutee maaloluu camataa isaa dhugaa rabbii gaafa fuutee gattu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu. Tole ashama harka fuune kan jirtu hordoftoota siifan gidduu bakka jirtanitti nageenyi koo baraada waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaa kootu jeessa kana gaafatan abdii guutuun qaba. Gaa warri mana kanaaf haaraa taatan like subscribe share gochuu inni gatiina isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo warri maatii koo kaleessan jajjabeessaa turtan har'as jajjabeessuun keessanitti haa fufu jajjabina keessan na barbaachisa isiniin jechuun barbaada. Egaa viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra jechuudha har'a. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kanarraati wantoota akka gorsaatti fudhatamanis irraa barattu jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Maaliif yoo jettanii dhugaa dubbachuuf ni ulfaata baay'ee jechuudha. Haalichumatu ulfaata. Ani kan na dhibachuudha dhugaa waaqayyooti. Erguma deessee erga ji'a 9 garaatti baattee erga wajjin ciniinsifattee keessattuu ciniinsuu jechuun warra arge. Erga kana hunduma argitee har'a saatii kana geessee daa'ima akkasii fuutee garaa akkamiitii fuutee kan ishiin akkasitti lafa keessee biraa deemtu dhugaa waaqayyoo dubbachuuf. Garaa akkamiitu kana nama goosisa. Amma fedhellee yoo hiyyoomte amma fedhellee yoo rakkatte itti cabdee guddifachuu qabdi daa'ima ishee. Malee daa'ima ishee fuutee karaatti gatuun kun gaarummaa isaa xiqqaadha. Dhugaa waaqayyooti baay'een nama yoo laalle jechuudha osoo hin beekiin daa'ima godhatanii gaafa daa'ima godhatan immoo keessatti jireenyi dhala namaa bu'aa bahii hedduu qaba. Haati daa'ima nyaattu malee ta'uu daa'imni nyaata gahaa barbaachisaa uffata barbaachisaa. Garuu osoo hin beekiin dahanii isuma keessa dhaabbatanii rakkatanii kan guddifatan jiru. Baay'ee isaanii yoo ilaalle fakkeenya ammaa wanti yaan eenyumaan fakkeenya taateeni. Mucaan kun umurii malee deessee san uumama tokkitti hin qabdu. Dhalli maal akka nama fayyadu kanarraa baruun dura jiraata ture garuu dhugaa rabbiitiin. Dhalli akkam akka nama fayyadu karaa dhala sunii yoo maaltu akkasiif ta'u dudduuba deebi'anii beekuu qabu. Daa'ima fuudhanii karaatti gatanii irbaata bineensaa gochuurraa yoon daa'ima kana guddise anaaf maaltu ta'a jettee yaaduu qabdi turte. Egaa wanti yaa seenaa ishee hundumaa isintu beektu. Har'a wanti yaani dhugaa rabbi sadarkaa kana gubbaa geesse har'a kun akka sadarkaa nama gargaaru gubbaa ga'uun ishee hiree daa'ima isheeti. Malee wanti yaan osoo daa'ima kana hin godhanne ta'ee eenyutu ishiin beeku ture. Yoo jajjabaatte irraan kana. Garuu gahee guddaa kan taphate ikoonoomii wanti yaatiif tokko jedhee sababii daa'ima sunirraa kan ka'e wanti yaanarra kan nama taate sadarkaa nama gargaaru gubbaa geesse jechuudha dhugaa dubbachuuf. Mee baay'ee isaanii yoo ilaaltan akkasuma malkaameen har'a kunoo Ameerikaa jirti. Sababii kamirraa sababii daa'imatti irraan kan ka'e malee jechuudha. Osoo daa'ima sun da'uu baattee raattee osoo isheen daa'ima suniif jettee ija namaa laaluu baattee raattee carraa kana argachuu dhiisuu dandeessi isinii galee dhugaa dubbachuu fi carraa kana argachuu dhiisuu dandeessi. Dhugaa waaqayyooti
haati nama cabdee, haati namatti kadhattee, haati waan barbaade yoo ta'e dhabdus obsitee argattus nyaattee daa'ima ishii guddifattu jechuudha. Idduma guddaa geessi. Tokko hawaasa naannoo biraa eebba qabdi. Lammaffaan eenyuu birattuu eebba qabdi bakka. Namni dhalli namaa hin dogongoraa, dhalli namaa hin dogongorii lafa kanarra hin jiru garuu dogongora ofii keessatti immoo jabaatanii cimanii yoo dhaabbatanii waan guddaatti ba'u. Isinii galee waan guddaatti ba'u malee har'a osoo hin beekiin isaa deessu. Yaa ugaa warra akkasii warruma osoo hin beekiin dahedha. Ta'uyyuu immoo micaa'uun hamma fedhellee osoo ta'e, hamma barbaadillee osoo ta'e, ulfi ishiin ji'a 9 garaatti baatte osoo hin dhokatu. Inni ishiin ciniinsifattee deessisuu hin dhokatu. Amma micaa'uu kun kana gochuun ishii wayi manatti deesseetti maqaa ishee hojjechuuf jecha kanaaf akkas gochuu dandeessi. Wanna barbaade osoo ta'ellee dhugaa Waaqayyo dubbachuudhaaf hin oolu. Ishiin deesseettiin otoo ati akka feetetti dhoskiteeyyuu inoo beekama deesseettiin. Waan barbaade osoo gooteeyyuu. Garuu akkasitti dhala ofiitti garaa jabaatanii dhala ofii bakkee kaa'anii deemuu jechuun dhugaa Rabbii baay'ee nama ajaa'iba. Erga haati ofii akkasitti garaa namatti jabaattee jireenya addunyaa kanaa keessatti eenyutu garaa namaaf laafa? Eenyutu guyyaa rakkina ofiitti eenyuun abdatu? Yaa Waaqayyo jechuudha. Inna hamma barbaade osoo ta'e illee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf hamma barbaade osoo ta'e adaraa keessan rakkadhaa itti cabaa waan barbaade itti ta'aa malee jechuudha. Daa'ima keessan fuutanii hin gatiina. Gatuu miti sa'aatii tokko ofuu daa'ima ofirraa gargar ba'uun baay'ee ulfaataadha. Ulfaata. Wanna fedhe yoo ta'e daa'ima keessan jechuudha. Akka barbaade ta'an rakkadhaa guddisaa. Homaa rakkoon qabu kadhachuun har'a kadhatta malee boru kadhatta miti. Har'a ija namaa laalta malee boru ija namaa laalta miti. Amma barbaade yoo ta'e iyyuu lafti akka dukkanaa'etti hin hafu. Kana hin bari'u. Ilmi namaa dogongoraa. Dogongortee raawwatteetta. Kana keessatti immoo jabaattee ji'a 9 guutuu jechaa carraa ulfaa'uu keessatti dhukkubni meeqa akka jiru argiteetta. Isa keessatti wanta darban hundumaa dabarsitee ciniinsuu keessatti 9 jilbeeffattee meena hiiki yaa Waaqayyo gahuman kana keessaa beessi galateeffadha jettee cinqii akkasumii keessaas baate har'a immoo cinqichas keessaa baate irraanfattee isicha 9 garaatti baattes irraanfattee waan hundumaa irraanfattee mucaan kun ammoo yoo xiqqaate ji'a 3 gadi hin ta'u. Hamma kanas hoosiftee har'a gaafa gattee deemtu hin ulfaata. Dhugaa Rabbii warroonni akkas gootan bilis dhiisaa. Ati eenyuu biratti fudhataman qabdu? Waaqa biratti fudhataman qabdu? Hawaasa naannoo biratti fudhataman qabdu? Eenyuu biratti borullee yoo heerumtee mana godhatte ofuma kee gammachuu guutuun argattu nama gammachiisuu hin dandeessu. Keessatti sammuun keessi ceebbaa waan ta'e otoo dhoskitee illee ati dhoksitee uumatoo mana dhaabbattee jechuudha. Bara kee muluu jecha hafta mikinaatu qalbiin kee yaada osoo hin beekin yaadda. Osoo hin beekin wanticha yaadda waan ta'eef. Osoo hin beekin malee jaalattee miti. Bara kee muluu mataa buusaa jiraatta. Bara kee muluu. Egaa kuni sababii maalirraan kan ka'e kana hunduma dabarsitee wanta daqiiqaa tokko keessatti raawwattu irraa kan ka'e jechuudha. Ceebboo bara baay'ee. Amma namoota baay'ee mee ilaalaa. Sooshaal miidiyaa kanarratti ilaalaa oolu. Kaleessa ragaa barakkata sumaan godhu fuudhanii daa'ima isaanii maranii achitti gatanii deemanii jechuudha. Daa'imni sun immoo gaafa guddatee carraa namaatiin guddatee
waan hunda argee jijjiirama argee agarsiisee wayin Ameerikaatti guddata wayin iddoo ta'etti guddata. Gaafa inni jijjiirama agarsiisee maal jedhume maal godhu daa'imicha barbaadu. Daa'imni haadha waan ta'eef hin barbaada mataa isaatiin. Nagaa oduu hin barbaada. Ishiin immoo dhufti. Amma yeroo tokko ilaalaa sooshaal miidiyaa kanarratti. Amma yeroo darbe daa'ima tokko argeen ture. Ameerikaatti guddate haadha sadi dhufe. Nama sadi. Nuti haadha kee nuti haadha jedhanii kan dhufan nama sadi. Kaleessa gatan dhiisteetti. Har'a garuu sadan isaanii dhufanii dhugaa. Amma kun haadhaa hundi. Sadan isaanii dhufaniitu DNA maramaramaniitu keessaa tokko taate jechuudha. Gaafa DNA maramaramanii tokko taatu baay'ee goosaniititti. Maaliif kaleessa itti cabdeen guddifatte? Gaarumti. Kaleessa itti cabdee guddifattee laattee har'a wanti ishii boocisu tokko illee hin jiru. Silaa yoona shidhaa darbuu danda'a. Garuu ishiin yeroo sun itti maal goote akka bakka bineensi yoo nyaate nyaatu yoo jiraate isaa jiraatu waan fedhe haa ta'u jettee tan isheen kana goote. Kana gochuun hin qabamu. Ilma namaatiif kennaa rabbisii kenne dogongortee illee yoo goote kun hiree waaqayyo namaa kenne karaa ittiin namatu hin beeku malee karaa ittiin siif darbu ta'uu danda'a. Karaa ittiin ati karaa hundumaan ittiin ol kaatu ta'uu danda'a. Kanaaf daa'ima ofii ciniinsifatanii dahanii rakkatanii maal jedhanii gatuun dhorkaadha. Gaarbii. Baay'ee tokko irratti dhaga'ame jechuudha. Bara namoonni halkanii guyyaa karra waaqayyoo fuuldura dhaabbatan halkanii guyyaa imimmaanii daa'ima nu kenni yaa waaqayyo jedhanii halkanii guyyaa bu'anitti akkana godha dhaloonni keenya jechuudha. Kanaaf adaraa keessan jabaadhaa isin jira. Xanaqqaqaa wayiin of eeggannoo guddaa taasisaa. Viidiyoon korraa kana fakkaata. Isinitti hin dheeressu. Hamaruma viidiyoo kootti waan dhaggeeffattaniif galatooma. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Baay'ee.